Maalarnaan Sani miti dhaggeeffadhu usme muzammil maal jedhe ilaali dhaggeeffadhu ilaali muzammil wanni jedhe namichaa fi anatu rakkoo wayii walitti qabna rakkoosa waliin fixannaa jedhe amma kaleessa saayiba waliin nyaatu waliin dhugu siigalee obboleetti amma hin gabaabsina akkana godha ila namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba riyaala suudii 70 teeti wallahi namni khafalun jiru namni khafalun jiru kana walitti jiru san kafalaan jenne ko yaboon yaa ki namichi kun maaluma ta'e yaa ki cabaqaan afaanuun sirreessine amma namichi 70 san fidi jedha akkam jedhu hattu ko yaddaan baafannaa hayyee namtichi 70 riyaala suudii na biraa qaba haya yoo ati agartee ufii keetii gartee osoo ani micattii kaleessa nama harkaan fuusiftee har allee lokshiina bakka biraanatti ergitee harakaa tana gootemi 70 san dirqamatti funyaan qabee sirraa fudhaa abbaan irraa fuudhu laalanaan jedhe lakki sun hin ta'u kiyyaaf keetii anatu wal faama ka micattii immoo mallaqa agartee waan sawwaaqa si erga habibii jedhee jala kufee kadhataa jira wallahi warabbal kaaba kumni shanii kennameef ka suni jechuun kalaas ka bakka hin lakkamu jechuudha moo indegana haaraan lafaa kaa wannan sun hin lakkaayama amma nutti jijjiiramee miiree namni yoo jijjiirame bar rakkoodha amma yoo jijjiirame namtichi kun isin nyaataa jira rabbi sodaadhaa dhiisa Mama bayar rabbi jadi tak informata godun dan deto afaanuma kee hidhamaa kana jolle baamne beenna bishaadha kuma furiin dhufa amma maaki mee yeroo tokko nu dubbisa rabbi keessa ati baharee min tetteme mee namni baharee min taa'ee suudii murteessu amma biyya kana waan tokko malee wallahi wallahi riyaala tokko oromoo irraa argatu sakana liqimsi bro riyaala 70 kana eessaa buna qoy maal inni qoy amma 70 oromoon kafaluu qaba moo maal inni naan galle mee naa himi maayikii laal maallaqa isaa liqiin arabaat irraa qabaa jira dhagaye mee tokkoffaa irratti ila mee maamma bayaanati muyitu nurraa godhadhu muzammilati wanni gootu Rasida keessaan qabu wani namicha narra gabbuusi namicha dechaanet niin kadhanna siigalee wallahi billahi hooma inni barbaadu tana erga isin amma nuti waanuma inni barbaadu irraa isin fuune aydachaana isin immoo asirraa arrabaa fi waan biraa koquuliiftanii yoo tasgabbiin dubbatan akkasitti yaada nagaa dubbadha amma dhaadan akkana goona yalla mutin deemnaa ina maaki makush bareeddu laal amma wallahi lazim ati miskiina illee anamma sifaa garaana nyaata wallahi warra gatee nu biraa rafe sanii miti maamma bayaan kun illee wallahi jedhi gaa maallaqa akka tinyi nyaatti illee miskiina laal namtichi kun illee amma afaan isaa kanatu hin cal'ifne malee miskiina edan wajjin taa'amu okay osoo buleetiiti jettaate wallahi bakka ati jirtu tan sitti obane aja hattu okay tuno buleetiiti arabni maallaqa qarshii kuma barbaadaman narraa qaba oromoo kanas naa qabala koy Muhammad tuno buleetiiti miti yaa Muhammadi obboleettiiti akka obboleettiiti jarana dhageeffadha obboleettiiti yaa talaaleetan iyyaa bulaase jarana muzammil dawwali namicha wali ayyen maaki ida kana buusi rasida keessaan qabu dawwali namicha kadhannati harka oromooti naamana jarana mucattiin harka oromoo jirti malee harka baangaaliin jirtu namni 30 itti nyaadhaa dhuga mucattiin harka oromoo jirti malee harka baangaaliitiin miti 70 narraa qabaa jee hay kana caalaa akkamitti isinitti himan Maki dubbii kana kaleessuma sodaadheen ture erga inni responsibility fudhatee kaleessa namicha nan beekaa sirriitti walii galle erga jedhe akkamitti amma akkas ta'uu dandeenya maayikii waan olii qarshii 5,000 edaan nu kafala Finish mutiin naratin qabin. Mutiin naratin qabin. Rabbi sodaad. Maallaqa ijaasan nu. Muzammil dhaggeeffadhaa maal jee daqiiqaa muraasa keessa miti yoo ta'e fiduun hin danda'a jechuun
akka waan harka isaa jirutti himaa jira bar. Sani bara afaan Oromoo. ammallee yoo ol galchitan yeroo isinirratti baa maallaqa jaasan nuu kafala. Wallahi wabillahi. Maayiki nama kuma 30 takka jira birrii jaasan nuu kafala. Wallahi wama sodaata. yaa Muhammad ati birrii edaa maal kan falnaan birrii edaa biyya aboodii isaanii keessaa bayan birrii mee jaasan Aboo bakka ani mana cufuu deemaate akka feetan wal godha dadhabeen wallahi laazim saa. amma mubee maa darban mubee maa darbitan Ta'uutiin jira wallahi maraachuuf hin deeman. mubaarak maa darbitan Assalamu alaikum. Nama gugurdaa keessa jira yaa kinuti daa'immanii miti. Harka Oromoo jirti ka jettanillee osoo harka kiyya jiraatte rakkoo iyyuu hin qabu mijattiin. Gamni haasawa keetirraa ibarka Wallaahi mijattiin na bira hin jirtu harka kiyyallee hin jirtu warabbal kaaba. Garuu mootuyyuu mijattii ani namticha kana sibira osoo hin taane karaa jalaatiin karaa namichaa saniin karama kan keetii gargaruma sitti aanuun ciifteertii jedhee barani. Maarree mijattii kasawwaaqa ergee faanaami. Mijattii barammallee sibira jiraachuu bar mana kan kee jirti hin jenne bar karaa mee haadha faate guutak mama bayan please obsi habibi maallaqa walitti guuraa fedhiinsaa dubbii eeybisaan reefo haasawuu ture silaa dhiiftanii eeybisaan akka bareedaa haasawuu ture wallahi muzammilii wajji haasa'ee no shayamsa akkasii miti mee obsi mama bayan yoo jiraate maallaqa ida'uudha mama bayan mee obsi maallaqa irraa haasawutti hin jirru mai wanni laal eeybisaan tartiiba bareedaa muzammilii wajji haasawuu ture laal amma dhugaa rabbi yoo dubbanne yoo shurxaa achiin fiinee maarree fiine jenne wahumaa oddummaata mee zaahira haa dubbannu jara keenya mee eeybisaan dubbii eeybisaan je'e sanii fi dubbii muzammil je'e kana walitti dhageeffadhaame namuu muut qabadhaatiti achirra walii galanii sa'aa walii qabanii haa deemanii makkii teenya waan biraatii miti. Ustaaz akka guyyaa lama asirra jirullee nuun irraanfatiin guyyaa lama. Ni quban qaba wallaahi dubbiin tana dubbiin dubbii muzammil fixachiisa mee namuu muut godhadhaa makkii teenya mee piliis muut godhadhaa muzammilii fi eebbisaa walitti dhiisaatiiti fixanne hoggaa jaanii isaa wal ergan achi booda haa dubbannu mee guyyaa lamaa huni jirtanii sa'aan lama waa xiqqishoodha mee waan tana qofa naa godhaa. Mee wauma fedhee haa jawutiti dubbiin dhageenya dhuma isiidha mee muzammilii fi eebbisaan piliis irra deebi'aati haasawa wanta karra waliinuu galaame eebbisaa isin irraa cufannana maama bayaan ani hin banadhu makkiin teenya hin banattu nam tokko hin banatu mee isin haasawa fixadhaa piliis. Galatoome Shaamza an fixe yuubar fixe garuu irra isin deebi'aa muzammilii wannan jedheen inni nama tokko naa kennaa jennaan lakki nama tokko waan siin kennineef miidiyaarra jirraa nama kuma 30 nu laalaa jira. Mucayyoo fuudhi uf bira fidi waan si gaafate waan mushaawaraa sanillee yoo si gaafatellee kafalii fi viidiyoo nutti as baasi waan mushaawaraa ati kafalte san ammoo 500 ta'e 1000 ta'e 2000 ta'e Oromoon gaafatiin asii kafalaa jedheen tanarra jirra. Tolee naan jedhe sa'aatii nuyi walii qabu jirurratti nu jidduu seenanii nu harkaa balleessanii sanuma amma haasawa irra hin deebinu hanga sa'aatii meeqaatti mucayyoo fiddee nu dhufta akkanumatti enne seenaa. Tole akkana eebbisaa kee mee muzammilii kiyyaatillee waan takka nuun ji'a biibi amma dubbuma eebbisaa kana qofa. Amma kun haasaa nama guddaati haasaa nama aqlii qabuuti. Anilleen durallee ka jedhe kanuma beeka naa obsaa namticha kanaan aga wal faamnu gara mootummaa kanaan hin fiigina humnaan qabdanii miidiyaan agartanii ay keessatti namni muka hudduu wal kaa'ee hudduu walirraa ciree wal kolaasee wal ajjeesee gara mootummaatiin furmaatan arganne micattii tana micattii miskiina tana hin miitanii taa osoo nu jennuun nu akka gochuu dandeenya maarree gochuu dandeenya jedhanii gaafa nurra tarkaanfatan maal goonaree humna kennaa ol taanan zor jalaa jedhe. Muzammilii keenya sirran tarkaanfannu muzammilii makkii mee sheeriyaat gammadaadhaan wal naqee. Ila bakka amma muzammil jedhe kana. Mee muzammilaa fixatu muzammil keenya mee ati maal nuun jetta an yaada eebbisaa saniin qaba. Okay ayyeena dhagaa ka amma gara xumuraatitti deemna. Gizee isaan nurra taranii agartanii mootummaa barbaadanne fudhanna jedhan. Okay barbaadadhaa fudhaa jedhee ammana kiyyaa bahee badhee taa'aa jira amma. Hin deebu achitti maaliif hin deebine lookshiinni biyya kanaa yoo ati har'a namaan haasoyte guyyaa 7 saatalaayitii irra tura bakka ati teettee haasoyte san. An guyyaa 7 mana kiyyatti hin deebu jechuudha.
Micatti tanammoo wajji haasoynee namticha wal faamnee micatti ambaasuudhaaf qophiidhas obboleettii tiyya kaleessa gizee itti nama halkan saniin itti ergu na ergattanii hin dhayne oromummaaf dhaqe obboleettii akka isii xiqqoo tana qaba. Muzammil har'a hattuudhaa ofii bakka geessee maarree inni jedhu sun kee nambee. Muzammil kiyya arraba namaatti dhiisi muzammil kiyya arraba namaatti nurraa dhiisi. Amma dubbii gabaabaa. Namtichi wal faamna jedhe waan nuti itti wal faamnen isin eesh jettanii micatti gabaabsinee shoorti goonee akka isin edan achi baatu hin goona. Namicha kana wajji haasa'ee nama tokko naa kennitanii yoo nuti wal faamne waan nu irra wal faamnu san isin fudhattanii. Rakkoon qabu muzammilii kiyya mee isin wal fahamaatiti waan irra wal fahamtan san nama tokkicha isin barbaaddu san ati eenyu akkasi wajji deemu filadhu abbuma feete haa taatu sa'aatii muraasa tanuu kan nuti san keessatti waan dhufu laallamee natiijaa jechuun bu'aa waan kanarraa nu dhufu ni laalla muzammilii kiyya eenyu akkasi wajji deemu. Okay, ankaleessallee maakima wajji ture har'allee isima fuudhu. Tole, maakii nu halkan fayyamta. guutuu gizee nu achirra bullu warri har'a rafaa bulee ol yaa'ee afaan banu kuni nu wajjin turre. Anumaafisitu wajjin turre ammallee isima naa kennaa. Tole, hayyee sa'a meeqatti nuuf itti muzammilii kiyya? Ani waan itti wal faamne alaa xuulii maakitti nimaa maakii wajjin deemnaa waan itti wal faamne san isin beeksifti. San booda wal faamuun sun yoo nuu taate yoo isin fudhattan alaa xuulii gartee wanni sa'aatii barbaachisu hin jiru. Tole hayyee maakii fudhadhu waan itti wal taatan mee Shamza. hayyee bisa. Tole. Bakka kanatti bakka wal fahamuu kana warra asirra ture amma Waalaikum salam sheriat Kenya welcome dia. Waalaikum salam. Bakka wal fahamuu kana bakki xiqqoon irraa dubbachuu barbaade. Dhugaa dubbachuuf waan kana nu hunduma keessaa baana akka muzammil jedhu kana yoo ta'e wal fahamuu wayituu hin jiru. Yooni waan mushawaraa teettee ala tabira. Na eegaan fitadha. Dubbiin miidiyaa kun ifatti tola. Yoo waan mushawara Suudii keessaa deeman ta'e inshaallah qaccee Suudii haga Suudii lafti meetira takkallee haa taatu rakkoon qabu. Aadaa mushawaraa jecha takalillee kasaaraa haa taatu rakkoon hin jiru. 2,000, 3,000, 4,000 waan mushawaraa rakkoon hin jiru. Waan hawaalaa immoo ittiin seenu. Ammoo jala muree ani akka mataa kiyyaatitti itti seenuun barbaadu. Tole asirra maal jetta muzammil? Adii barbaadna dubbii jecha. Waan mushawaraa. Okay. Aboo ani ilma Oromooti. Dhala irraa hawaala nan buufadhullee hin jiru, Liiviyaa hin jiru. Dalagadhee gartee nu olitti jiraachaa jira malee gartee rakkata hanga sunda dhiiga namaatitti ajamullee miti. Namtichi kaamma isiin bira jirtu riyaala Suudii 70,000 irraa qaba. Kun afaan Oromooti. Kafalaa isiniin hin jenne. Namtichi san naa kafaltanaan jedhe kun waan isin wal qabatu hin jiru jedheen. Garuu namticha kana xiqqoo biyyaansi yoo xiqqaate haga 20,000titti kaf goona. Biyyee nyaata malee namni kafalan jiru. Biyyee fincaan kee dhuuje malee namni kafalan jiru. Daabi waan akkana. Muhammad Bayan koi anu mati dewa. Jangan butina wallahi mutin narat. Kunin tahu bisa. Anu mati dewa. Sabar. Shema maki ya naos. Bisa. Kunin tahu lali. Kunin tahu. Adi mau lihat. Sheriatif kan ni naguta ke sheriat. Okay, sini kenure. Itti deebi'e malee Shamza. Yaalama asoole maakiin jennaan gubbaarraa gallalaara uma jabaattee mi jedhee gasseene. Mee waan jiraa xiqqoo mo'ii irra naa bayi ibsaa kiyyaa achi booda inshaallah mee yaada kennullee yaada kennadha. Ammoo wanni gootan dubbii dhufu dubbimaan deebisan. Lolumaan alattillee wal mo'achuu dandeenya inshaallah muzammilis kenna gara dhabuun qabu. Ibsaa kiyyaani ibsuu isinii ibsaa mucayyoon mana nama arabaatti nama wal loltee achi bachisiisan achi mileeysanii
kalee miliisanii yeroo miliisan nama shufeeraa kan itti erge sawwaaqa kan itti erge muzammilii kana muzammil mas'uul ta'ee nama wal beekuun itti erge itti biyee wayita achi fuudhee namichi jedhe qarshii kafalaniif riyaala 5,000 kafalanii fi mataa isinidha. Yeroo kafalanii fi lookeshinii itti ergan lookeshiniin bakka duraan naan jettanii miti. Siitii yookiin diistiriktii jennaan afaan kenna kana. Siitii naan jettan sanii miti birrii dabalaa jedheeni. Jettuma sanitti wal gufatanii mucayyoo osoo bakkaan hin gahin bulche jecha. Bulchee ganama kanatti deebi'anii ganama kanatti deebinaan dubbiin kalee achi baddee cikiciki guddattaree ergasii muzammilillee soqanii maal jedhanii walii galuun hin dhabame walumaa galatti jecha. Ergasii dubbiin dhiibamtee kun ammoo waan muzammil jedhu kanatti deemtee waan isin gaafadhe kennatti deemtee bakka kana jirraa anamma asumaan yaada kiyya takka jedhee baa muzammili. Uduman jenne eebbisaa hin baatan illee garri baatanuun jiru. Muzammili waa gaafadhee ka'eeti. Muhammad bayaanillee na jalaan aarinaa. Baabaa kiyya osoo muzammilitti kun waa siifimu bakka eebbisaan irraa osoo jira. Laa baabaa ishee riyaad akkam ture beeytaa? Obboleettiin teenya qabamtee dharabaan najjeessutti jira jettee mushaawaraa obboleessa keenya muzammilanaa mushaawara erga jedhee hayyee akka achii baatu goonee hoggaa mushaawaraan dhufu mushaawaraan makiinaaf goonee fi miyyoo achii baafne. Tole. Amma gaafaanee nama ishiin bira buutisan lookeshina irraa fuunee si biratti haa buutu. Lookeshina kana ergiifi jennee lookeshina mushaawaraadhaa ergeenni. Lookeshina fuudhee mushaawaraadhaa ergee miyyoo tana biratti buusii jennu. Hoggaa kana osoo ishii bira hin geenye dafaa maallaqa naa ergaadhaa je. Ishii bira ga'utti haa. Galanii muka dabalataa ka amma jedhan kana. Siiban mita siiban himu jira. Obsi boo muzammil obsi. Muzammil obsi. Muzammil kiyana obsi amma anas. Anatu xiqqoo riyaala qarshii 5,000 fuunet ergineef. Ayyee. Riyaala qarshii 5,000 fuunet ergineef miyyoo biratti ga'utti naaf obsaadhaa jiru. Hanganumatti dubbii jirjiiree jummaa Hamzaa ishee jabrimee muutii qabadha dubbii jirjiireeti. Jummaa booda miyyoo aramni achi hageessuu je. Hayyee. Tole marabbaa jennee naaf maayikiin hundi keenya dadhabnee hoggaan xiqqoo shilim jennu ammas iyyeensa kee kun yaa godhaa jiran barmiyyoon tan lookeshin ergite lookeshinni sirri miti jan dubbii jirjiiraniiti gaabee amma. Silaa osoo lookeshinni sirri ta'uu baate aboo miyyoo mushaawara miyyoo bira gee jira dafaa maallaqa ergaa jee kokkee tana nu qabe baabaa. Hoggantu maallaqa erguun hayyee jummaa booda haa geessu booda ramaan nuun jan lookeshinni sirrii miti miyyoon qaalichi bootan fagoodha maallaqa naa idaa je'ee. Hayyee. Achirratti dubbii mimicaa nu jalaan milisiisi amma kana baabaa wanni jedhu. Jazakumullah ulfaadha galatooma dhimma nama kenna karakkateetiif ta'a ooltee bulullee atillee maakiin galatoomi isinis dhimmi kun na laallata jettanii asirratti ta'uu keessaniin hunda keessanuu rabbi isinaa galatoomfatu jedhaati inshaallah guyyaanis guyyaa khayriitti dachaanu malee guyyaa akkanatti eenyu olluu miti ammoo khayrii keessa isa tokko mee muzammil waan si bira jiraa tama dhugaa an abbaa keetillee umriinillee diiniinillee abbaa keetillee mee tama dhugaa waan si bira jiraa naa ibsi waan amma barbaaddullee nuu ibsi. Jazakallah ibsi mee anaafi daqiiqaa lamaan gaggabaabsiti mata mataa qofa ta'amma naa ibsan naa galeera min albaata sirraa tanarra naa ifa jechuu barbaadeeti. Muzammil kiyya nagaamu sagaleen kiyya jira amaaki. Injira. Tole mee maaltu jira amma mushawara deemeettu. Gatiin kiyya naan geenne naa eda'a tana malee rakkoon jiru rakkoon biraa maaltu jira wanni mucayyoo wal qabata ka qarshii 70 kiyyaaf ka isaati isii waliin qabatu jettee taatu amma wanni mucayyoo tanaaf wal qabata bakki duraa jedhame sun neetwoorkii irra lookeshinni sirrii miti naa dabalaa jechoo san malee rakkoon biraa ka jiru jira.
Galatooma ulfaadhaa baba ani silaa dubbiin tunnarraan dhuftee gartanii isinillee hamma kana bakka kanatti gartanii argamuun wallaahi anaaf ulfaatadha. Ulfaat kabaja. Waan kana gartanii anillee waan yookiin narraan ta'ee miti. Halkan guutuu asumarra taa'aa bullee wajjumaan mallaqallee walitti qabnee malleen isinuu ergamee micattillee lookshiina nu erganii. Borsaa gartee zufrititti hin fidaa jum'aa booda jedhe namtichi dawaama deeme. Tolayyee jedhee micatti akkuma hirriba keessaa ka'ee sa'a inni jedhetti lookshiina micattiin na ergite gizee itti ergu kun ayi keessaa mitii raanii haadhaa jedhe bakki isiin itti baasinaan jedhan biishadha. Lookshiinni ati na ergite raanii haadhaa ati ka itti baasinaan jette biishadha. Kanaaf ati ka waliigalle ayi keessaa kumni shanii asitti waliigalle akkamitti achi deeminaan jettaa naan jedhe. Hayyee. Tole 5,000 kana agartee nuti gizee 5,000 kana baasi siin jennu waan muddamneef siin jenne ati nu geessii jedheen. Laa mallaqa bira barbaada hin geessuu jedhe. Tole hayyee sitti deebi'a jedheeni micattii lookshiina naa ergitetti micattii bakka ati jette asii miti bakka biraati. Bakka ati jirtu fagoodha akka isaa 3 moo akkana deemsisaa. Mallaqa biraa jedha namtichi jedheen laa mallaqa biraa wanni jedhu hin jiru 5,000 guutuu fudhate ufii keetii hatuu barbaadda malee namichi asii miti riyaadi nuun geessaa naan jedhe. Sagalee qabaan yoo barbaaddan keessa isin erguu danda'a nama tokko keessa. Naumatti keetuma mana jedheen yoo ati biishaa keessaa nama godhattee yookiin immoo ati biishaa jiraattee namtichi kun amma daqiiqaa 30 asitti si biran geessine ana badii qaba. Yoo immoo tuyyuu inni ati achi keessaa nama hin qabne situ badii qabaati mallaqa kana gartee kuma takkaa kana maakittillee deebinuun barbaannaa jedhen. Hayyee. Mallayni takkattiin hin jirtu hattuudhayyuu atuu naan jette haa fidu kanumaan. Abbaa kiyya bira hin jirtu akkamitti fidi jedhaan okee mallaqa namtichi ziyaadaa fedha. Ziyaadaa hagam fedha amma namichi kun Muzambiilii ziyaadaa. Hagana waliin hin jenne gizee kana. Haga kana barbaadanaan hin jenne ziyaadaa fedha jennaan laa jedhee didaa jiranis. Ilma koo amma cinqamaa tasaadhee. Baba yeroo takka baba asirratti waan Maamad Ustaaz Zamzamee xiqqoo maatii xiqqoo isiin nama maraa namarraa cadhisiisa al tokko mee haga an fixadhee dubbadha isinii kennaanuu Ustaaz Muhammad naa obsa isinillee. Ila Muzammiilii kiyya. Saawudii keessa jiraannee irrallee hin beennallee walumaan anis nama achi tureeru mushawarri duriitiif ka ammaa adda dhugaadha. Lafti sa'a 3 sun silaa hagam dabalchiisa jettee yaaddaati. Yeroo sanitti yoo guddate rabbiin agartanii anis bor qabrii qaba soballee nan dubbisiisini yooma guddaa fudhate jenneeyyuu 500 irraa fi haga 7 haga 1,000 jidduudha sanii ol hin fudhatu. Nuti garuu sanumarrattuu wajjin hinaasoyne namicha kana hin dabaltaa hin dabaluu irratti wal dhabne. Gizee wal dhabnu micattiin achi maan naan jette mallaquma kanaayyuu situ barbaada malee namichi hin barbaadu fichisiisinaan jette anillee aaree namichaan afaan walitti tarre asuma keessa. Taamma eenyu si ergite san botanumaayyu. Baba anas siif ibsaa yeroo takka carraan. Abboo yaa kiyaasaa jirra. Muhammadii kiyya xiqqoo mana obsame. Waa wayii amma nama guddaa wajjaasaa jirraami. Gartanii gizee isiin akka hinaan jettu namichaan walib bu'e namichaan walib buunan aniifati gartee wal beeyna. Waan biraa akkuma ati natti jijjiiramte akka kaleessatti natti taphatta anillee akka biraa haasa'uu hin danda'anaan jedhee wal dhabnee bilook na godhe obboleessa isaatitti bilbileen dhiifne. Obboleessi dhaqee micattii tana laalee maal feetaa maaliif bilook goote namni kuni. Obboleessi gizee dhaqu micattiin ena kunoo maatii isaa wajjin jirti ijoollee keessa jirti. Silkii itti kennaa jedheen itti kennisiisee dubbisee. Akkamit jirta anuma takkattuu hin jiru maanaan hin deemne gizee an jedhuun Muzammiilii wal faamna naan jedhanii. Okee jedhee as deebi'ee naa obsaa gizee an jedhuun lagdi nuti mootummaan fudhannaa micattii teennaa jedhan. Okee fudhaa jedhe jalaa zor jedhe. Mootummaan fudhanna namni jedhe eenyu. Mubaarakiin fa'a kunoo haadha faaxee fa'a maakii fa'a naggara galte maakiin wajji taa'aa bulleeda. Ayyee.
asirratti yaaboo waan calisiifne jirame bakka tana Usmee galcha namni moodeetara qabdan usmee harkisa. Baba. Amma wanni naa gootu muzammil amma karaa gabaabaa dubbiillee eenyuun jennu mee uduu garuma furmaataa deemnee maammee kiyya waan dabre dhiisee dhiifnee amma gara furmaataa. Laala hayyee baba laala gara furmaataa akka deemnu maallayni daballu hin jirru riyaala kuma shanan sunu hin gaafi miyyoo baasii jedhin. Dhiifa maajid baba. Wal nyaatuun hin jiru, wal sassabuun hin jiru, amala waliin wal beena. Baba miyyoo bira ga'e lookeeshina miyyoo biratti buusisan geenye dafaa maallaqa ergaanaan jee kokkee tana naqabee barattuu iimoorraa maallaqa fuudhe baba kokkee tana naqabee kunoo miyyoo bira ga'e je. Reebuun tana maal je? Muhammad Bayan naa obsite koomee amma maal isin fakkaata? Ila waa'een inni haasa'u waan mallaqaa qofa. Baba namni maallaqa irratti ija'uun hin jiru baba furmaanni takka fagoon hin jiru. Muhammad Bayan obsi gizee tokko naa obsi mamee naa obsi. Namni nu isin martuu namoota gugurdaadha daa'imman nu keessa hin jirtu. Kana biratti ammallee hoo furmaata nama kenna karakkateetiif yoo furmaata taane jennee dhufnee seenne nullee. Maali jennaan isin ilmaan teenna akka wadhabdan waan hin feeneef afaan keessan waliigaluu dhabee jennaan yoo tasamee jidduu seenee waliigalcheef jedhee akkasitti seene. Amma waa'ee horii iyyuu miti horoomni kennaa badaa deemaara. Mee akkasuma obsamu amma bayaanillee eenyullee nam tokko dubbatina. An muzammil irraan fixanne muzammiliin illee waan jenne. Ibsaan illee taa'ii wanni jedheen maali jenneen akira waan jedhu waan qabuuf hagga ammaa yaadalleen kennanne an kanalleen jenne. Amma dubbiillee waan jedhullee ima beeka anillee haamee geeffatu muzammil hayyee amma muzammil mootummaan fudhannaa jedhani amma sanillee itti dhiis. Amma halliin mucayyoo tana tiranspoortiin irraa hafe tasilaa bakka inni himataaru tun shan irraa yooma guddate riyaala kumaan caaltu jette akkasumaami muzammil. Kuni ka waan dura haga micatti biraati beeka. Ani bar amma waan mallaqaatimi. Mallaqa yoo taate muzammilaattuudha waa barbaadaa jedhaa jiraniimi. Mallaqa kiyyaan micatti tana achi baasee hattummaa kiyya agartanii boodanatti murteessitanii. Amma haga anaaf namtichi kun wal faamnu obsaa jedhe micatti tanamee anuu agartanii akka isin jettan kanaa waa irratti haa barbaadu. Yookiin immoo hattuu sanuu haa ta'u naa obsaa. Lakkisiin obsinu nuti mootummaan fudhachuu dandeenya biyya galabbatuu dandeenya kanaa miti maal gochuu dandeenya jennaan okee fudhaa jedheen biyya gartanii wajjiin keessa jirran waliin beeytanii akkuma tokkotti beeyna osoo kana fuudhuu dandeettanii kalee gaafa namni keessa wal ajjeesu san maaliif furmaatan fedinaa jedhee jala gore anamma namni gurguddaan yoo hallatti yoo maasoodaa deebdee billah alayka mee xiqqoo isii waliin wal kabajjinaa bar walaa kabajjinu obboleeyyan kiyya ila amma waan gootu muzammil kiyya bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam awwalat rabbiin nama khayrii hojjetu rabbi sinaa taasisu dhimmi kun isin yaachisee hundi keessan ka jala jirullee ka gubbaa jirullee ka aarellee ka tasgabbeessaarullee dhimmi daamattii tanaa isin yaachisu keessaniin galatoomaa isiniin jedha rabbi jazaa isinii haa deebi'u. Ammaan muzammil wanni naa gootu ilma kiyya mucayyoo san amma achiinuu baasi ati achiinuu baasi waan maqaa waan mushaaraaf dabalamu 500 ta'ee 1000 ta'ee in daballa mucayyoo amma nuu baasi ati. Si eeggannaa asuma teennee anillee bu'u asuma taa'ee si eeggadha. Tole baabii rakkoo hin qabu 1500 fi maarree mi'a riskii kamuu fudhadhee micattii tana hin baasa. Kabiraa ammoo wanni sidhaamu ila waan namni siin jedhe muluu anarra dhiisi anatu sii sirreessa. Obboleeyyan keellee namni wannaa keessa seenan beektaa. Namni kun miidiyaa kanarra wal beenna malee lafatti nama hagoo wal beenna as keessa. Namni asirra wal arga malee keessa waliin beeku. Eenyummaan gubbaa kanaatiif eenyummaan lafaa adda. Isin martuu namoota kabajjaati. Namoota ulfinnaati. Haga nuu deemsisaniifuu ati ilma ulfinnaati. Ilma kabajjaati. Amma 500 dabaltee 1000 dabaltee
kumaaf dhibba shanii iyyuu ta'ee amma shanii miti haga kuma diidama kafalee kuma kudhan kafalee waan namtichi na gaafate kafalee gartanii an kaleessa jazaa oole jazaan kiyya sun gartee yoo na miidhe rabbi irraa na dhufte waan inni na gaafate kafalee micattii tana hin baasa isa kana beeku fedhu irra qabadhe akka isin jettan kana hattoomaaf gartanii haasayaa jiraadhe kana beeku anaa fi rabbi qofa. جزاكم الله خير ابشر كان في ان شاء الله وان جروني الى ابليان كيا استاذ امزان اللي ابسان اللي محمد اللي هاتفات اللي كوان اللي ابليان كيا هدون كيسن ناوبسا مي نمني تقدرا اولا لبونا ما تجار لبونا ما تجار لبون دامتي تنا هركنا مبراجر هركنا ما امباجر مال الركه جبتم بين waa'ee amma namoonni hedduu akkitti anseen jala kana 70 barreessaaraan argee rifadheen yooma ilmi oromoo hadha 70 gaafataa jiraate qiyaamaan nu dhaabbattee mijee seene wallahi aga seene ammoo nan qadhe kanaaf ammoonni naa gootan mushwara bakka sanii dogongoraanuu haa ta'u namichi sunuu haa dabu na caqasattanii namichi sunuu haa dabu akkuma jedhamu eenyuunuu haa dogongoramu dogongorri hin dhabamu مشوارا بيتني وري وهجة كن لفا مري أكا وابلسون بيتن ناولي بيتن جدي اللي هذا وري ومشوارا هجة كن هدون جتشون كانوا أولي نو أما ديم سساء سديه تبكسن الراجتشون وان قدا ويتو يومت يو تدبلتكم تك قدا نوكم نشانو بيجر بيسانيتي أمونا ما توكو بكا توكو باسون بكا ودي تجرى بكا ركساتي kuma kudhan illee bakka baasantu jira kuma shan illee bakka baasantu jira ammoonni gootan mushawarri dabalamu xiqqoon tun wamaanuun gootu kanaaf nama tokkocha isa bitti haa maknu nama tokkocha isatti haa maknu mucattii dhaqee nuu haa fuudhu eega mucattii nuu fuudhee fideera haa jedhu achi booda waan hafee walit dachaanaa tana isiniin jedhaa naa dhaabadha shanuma gaya amma hoo waan dabalataa 500 taate kumaa taate tanarratti walii haa gallu nuhi waan dabalame sani insha Allah rabbii kenna kadhanneeti eenyu jenna kana isin kadhachuu barbaadu ustaaz Hamzaa maal jettan sheekha khiyaana kiliin jiru hedduu galatoomi mucaan kun kabajaa inni ulamaadhaa qabuun nan mul'ate Muzammil haa galatoomu duraanis maallaqa 70 naa kafalaan jenne namni kabiraatti hubate fakkaata malee akki jee namichi 70 narraa qabaa rakkoosan wajjidduu jiraa jee malee naa kafalaalleen jenne namni eegigaa maama bayaan na fixachiise haa shayni dubbii fixee jira maa qubalulta shayriyaa dubbii fixee jira akka ilma isaatti Muzammil ergate bar akkasimi baaba shayriyaat akkan akka ilmaatti Muzammil ergate amma Muzammilii fi baabaa sheeriyaati wajjaasee fixate Muzammil ammoo maal akka baabaa sheeriyaatiin jedhu nutti haa himu achi booda waan itti sossoonutti sossoone jechuudha Muzammilis namarraa dhalate ilmoo namaati kabajaa qaba abbaa qaba siigalee haa galatoomu baabaa sheeriyaatii wajjaasooni Muzammil keenyarraa mee baabaa sheeriyaatiin maal akka inni jedhu dhageeffanneetiti achi booda dubbii murteessina ummanni keenya immoo cal jettanii fiidanii arraban barreessina adara komentii ilaalina yaa sheekaa hojii dubbad maal jetta Muzammil baba mee akka itti baaftuu fi akka itti si'een illee nama ammallee tokkocha nu keessaa nama ofit dabaltullee ofirra dabaliiti mucayyoo tana naa baasi ilma kiyya waan dabalamullee akka dabalii nu gaafate anina 500 nagaafate 1000 nagaafate riskii jiru fudhadhee kabaja keessaniif waan inni nagaafate kafalee hin baasa garuu wallahi lazim jazaa namaa oolanii jazaan sun gizee dhiisaa kan agartanii rabbi biratti dhiifna abshir romaami hundaafu wali sun qunnamsiisa isummallee taatu nama tokkos taatu miidiyaa irratti illee fiduu taatu hangaan namticha agartanii obboleessa isaa wajji haasa'ee waa wayii naan jedhanii na eegaa ka isa dabaluu mootuyyuu 500 dabalee 1000 dabalee an kana isiniif jecha kabaja isinii qabuuf jecha
waan inni dabale sanuu ittuu kasaaree waan gartanii itti liqeeffadhellee ta'u hin kenna rakkoon qabu waan fedheeyyuu naa gaafatu. Galatoomi ilma kiyya ulfaadhu rabbi barakaa si haa godhe. Shee Hamzaa du'aa afaan lamaan irra buusaati. Wallahi duraan durse rabbi mucaa kana akka gartee inni sheekha keenya kabajee ummata dila kana kabajetti rabbi duniyaa fi akhiratti isa haa kabaju. Amiin. Namni gartee jala deemulleen nam tokko jalan deemu baabaa sheeriyaaduma jala deema malee. Baabaa sheeriyaadutu wajji deema. Baabaan silkii bilbila walii fudhatanii bilbila isaa fudhatanii baabaa wajji haasawanii dubbii tana ni xumuran. Nin beekattiin amana. Baabaa sheeriyaad nuti akka abbaatti akka sheekaatti akka gartee joolle nama gartee ummata kana keessaa tuffii ilmaan namaatiif hin qabne kan bakka hunda dhaqee rakkoo ummata isaatiif dubbatu ta'uudhaan wajjin akkasitti nuti illeen kabajnee muzammililleen kabajee baabaa sheeriyaaduma wajji deemta muzammil keenya inshaallah bilbila baabaa sheeriyaad keessaan siifaa erguu siifaa erganii waliin dubbataatuma wajji deemtanii ni baaftanii baabaan baabaa keenya baabaa nama 25 ka'as taa'u kanaati sheeka nama 25ti kiristaana islaamaa fi waaqeffataa hunda jaalata waan ta'eef nuti isinuma lamaa walii gadhiifna sheeka akkamirraa laaltan baabaa. جزاكم الله خيرا أكتسا دوبي زيلتي لاكم سكي يلي إرجيرا في ماكي نمكا نما توكوش إيه ماكي بالبلها سو جراني أوجوتا كمان الدبر ماكي تاني وأنا الرولي قال لي دقيسة هنداي سلكي أسوي جراسي ديبس كيجي مزمل خينيا بابا وانجي يعني قرتي أكا أبا خيا أكا شيخا وهند فرنة وانته هند ولين فرنة وان بابا نجي نينغو داجي هاغلتو مزمل خينيا ربي يسرها هاجالتو أما اللي نمني وجدي مو بابا شيريادي في بابا شيرياد جلان ديما جي مكينو إداجي إسن سديني وجدي ما وان تنمو تمرتنين نودفتن ummanni keenya immoo jarjaruun hin barbaachisu. Ati baabaa sheeriyaat muzammil. Saadiin deemnu telefoonumaan quba ol qabaanna. Telefoonumaan Saadiin deemta.